بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبلون كيف تتورد فوتا دي بسا قافي لي فتوى دا ولما قلت ورنقري ورتو سنكي إيمانا جلت أرقمت واهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. deebisaan gaafilee teessanii akka arbaa gadiiti. Obboleessi keenya tokko akka jiru. Nama tokko jira biyya keessatti ganda keessatti akkaayuu budaadhatti beekamu. Namni ija isaa kanaaf sodaadhaaf jecha waan inni gartee barbaadu cufaa'u fedhinnaa isaa guutaniif. Fakkeedhaaf amma odoo intala takka naa kennaa jedhee didanii waan santu nama miidha. Warreen tokko duubaa beekumsa isaanii xiqqaatu wajjin nama gartee akkanaa kanaaf warra dibbee dhawu tifoozoo warra waan kana irratti nama isa jeynoomsu akkanaa jira. Mee tanaaf jecha hukmii shari'aa waan kanaan akkam jettiin? Obboleessi keenya deebisaan gaafii teetii ta duraa wanni dhibbarraa dhibbatti muslimni cufti dhiiraa dhalaan itti amanuu qabu. Ijji nama ni miitii. Ijji gartee maal nama gooti ijji jechuun baaxili takkaawu kijiba. Ijji nama ni miitii. Warri ijaan nama miidhu hundi jira. Fedhee waan nyaataniin waan dhuganiin wahuma fedheenu haa ta'u. دليل مالي وجن دليل حديثة ترمذي في إمام أحمد كعبد الله بن عباس أديسي رضي الله عنه نبي ربي عليه الصلاة والسلام نبي كينيا كجيه العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا حديث جوجر. إجينا ماتني warreen gartee miidhaa ijaatiin mokkoraman kuni duuba waan jiru daliilaan ijji nama ni miiti fedhii rabbiitiin. Addunyaa tanarratti wanni takka tan rabbiin azalitti godhe takka waan rabbiin azali godhe san bira kuttee wanni nama miitu odoo ka jiraatu taate takka ijaan jirtu jechuudha. Wanni ilmi namaa nagee arkatuuf azalumatti hin dabriniif malee akka miidhaa ijji namaa waan nyaatan irra si laalu waan dhugan irra nama laaluun akkuma sanitti dhalaalleen akka gartee haasawaa koflaati wayi rifeensa bareedaa qabda silaa naa kennite ilkeen teetun adiidhaa silaa ilkeen tiyya akkana taate wayan silaa akka keetitti qalloote wanni kana kun cufti waan miidhama fidu. Tanaaf nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe hogganii fi wanni takka ijaan gartan cufaahu maasha Allah jaaje. Tanaaf jecha namoota akkasiitiif harka kennuun dhorka. Maaliif yoo waan kana si gaafate inni didee fedhinnaa guutteef isa kana iji isaatu leezara shayxaanaati hojii deemti. Waan inni laalee shayxaanni waraana jechuudha. Nama horii kana laalee booda bicha kunuma gabbatee foon qaba jaa saanummaan kuffaa lafa dha'u jira duuba. Tanaaf jecha isa firraa sodaachuudhaaf intala gammachuun qabne warri irraa takkaa'uu intala warri heerumuurraa isiin fedhinnaan qabne itti kennuun haraami. Ta dura isa jeynoomsu inumaa nama gartee kanaa kana hanga dandeenye sodaachisu. Karaa kanillee akkuma hadiisa kana keessa dhageessanitti hanga danda'anitti itti dhaqanii waan kana meetti tufi. Takkaa'uu gartee naawudoo aduuti bishaan kee kana harka kee laal harkuma kee kana lamaanii fi fuula keetis haa ta'u naa dhiqadhu faaji'anii bishaan sanfaa fi facaasuun dhuguun
waan san balaa sanni deebifti. Wanni kanaa kun cufti tanamma uummanni Arabaa aadaa godhatee hoggaa nama tokko shakkan bakka waliimaa fi kanaa yaamaniiti haasa gartee inni itti dhuge nama keessatti eeganii waan gartee gorora gartee qahawaa inni itti dhuge irraa hafe kana wahin neqaniiti waan san itti fayyadama Arabni. Daliiluma itti jira. Walumaa galattu ijji namani miiti hamma danda'anitti nama ukkatiisa namoota akkasii sodaachisu isaaniif ammoo harka kennanii akka waan inni gartee wan ani dandeettiin qabaa waatti dhagayamtu kana akkan taane isaas tiisu hamma danda'amutti nattufi fedhee dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u namni tokko waan akkasii dubbatee waan san boodaan miidhama yoo fira gartee nama sanitti dheeyxee nattufi jechuun barbaachisa. Gaafii itti aantu akka jettu namni tokko wudu'atee yoo warra isaatii wajjii wal tuqan akkami? Deebisaan walumaa galattu namni warra keetiis haa ta'u tabiraatiis haa ta'u fakkiidhaaf dukkaanarraa intalti takka waabitti maallaqa kanniitii harkaan wal tuqan. Akkuma san namni xawaafa keessatti illee qaamni wal tuqa dhalaa fi dhiirallee. Walumaa galattu tuqiinsi fedhinnaan shahawaa firra barbaadu keessan jirre wudu'an balleessitu. Tanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warra isaanii hoggamanarraa bahuu deeman kan wudu'a qaban masgida deeman dhungatanii gabbaan jechuudha. Kuni daliila sahihaatti jira wuduun hin diigamu. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko salaata fajrii haa ta'u magriiba haa ta'u sunnaa gartee silaa fuuldura salaatan tana yoonii fi boodaan salaatan uziriidhaaf jecha maaltu jira? Ta duraati namni kun waan beekuu qabu salaata keessaa meeqaatu sunnaa fuuldura qaba booda qaba meeqaatu duratti hin qabne booda malee adda barachuun cufarratti dirqama. Salaanni fajrii sunnaan fuulduratti yoo si dabre booda salaata. Fakkiidhaaf manarraa baatee masgida seenta iqaaman wanni itti godhu qabdu maalire fardii salaatu. Fardii boodaan sunnaa salaatu dandeessa. Amma dhalaan faan mana salaatti isii fi masginni walitti hidhaan qabu sunnaasii jarjaraan malatti dura salaattee salaata fardii boodaan salaatti. Tanaaf jecha wanni beekuu qabnu magriibni fuulduratti hin qabu. Sunnummaan saatu booda qofa bakka tana kan irraan finne. Gaafii itti aantu akka jettu namni tokko nama tokko waliin bu'anii wal tuqanii wal aarsanii yoo ka'ee dhiifama naa godhi jeeni namni kun dhiifama godhuuf dide namtichi kun yoo addunyaa irraa faa deeme hukumiin kana akkami? Ta duraatii namni tokko dhiifama nama gaafachuun dirqama isarra jiru. Namtichi gartee dhiifama naa godhi jaaniinis rabbi isaa sodaachuu qaba. Rabbiin akka isaaf dhiisuuf naa dhiisi namaaf dhiisuun barbaachisa. Farabbiin fa'afu wasfahu jaa. Dhiifama walii godhanii afaaniin jedhanii garatti waa hambifachuu leen hin ta'u. Qulqullaawanii rabbiif. Ati rabbi jecha dhiifama namaa goonaan rabbi illee waan ati hojjettee sirraata argamtee siif dhiifama godhe jechuudha. Tanaafuu namtichi kuni na dhiifama naa godhi jeeni yoo dhiifama godhuu baatee addunyaa irraa deeme rabbiin nama gartee inni dhiifama godhuu dideef sun ittiin gaafatamu. Badiin isuma dide saniiti. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko tokko guyyaa jummaadhaa yoo du'ee gaariidha ja'a hukumi shari'aatti maali? Dhugaadha gartee miizaa gartee guyyaa jummaa qabdurraa namni kuni rabbiin adaaba gartee isarraa akka khaffafuun godhuun daliilumaa itti jira. Garuutu namni yoonii fi ka'ee diliin didiqqoon irraa argamte waan argamu jechuudha malee namni tokko odoonni fi rabbi kafuru odoonni fi ibaadaan qabneef deemuudhaaf guyyaan jummaa duun waan isa fayyadu hin qabu. Namni gartee guyyaa jummaa keessatti illee qooda qabu nama khayrii rabbii harkaa qabu. Ka salaata shanan tiifachaa jiru.
qadiliin didiqqoon irraa argamte akkanaana jechuudha. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko tokko gartee hoggaanii fi namni du'ee irratti booyan imimmaansaa kanaa jecha namtichi kun adaabamaa jedhanii dubbiin tun dhugaa. Deebisaan yoo namtichi gartee du'e kuni addunyaa irraa deeme natti booyaa je'ee dhaammatu taate yeroo gartee yaa qallaa keenya yaa maarree keenya dachii nu dukkuneessite dachii kas nu goote jedhanii dhalaan wallaala siitiin lakkaawwattu kana ati akkanaati jedhanii ni gaafata malaal. Tanaaf jecha waan inni gartee narratti booyaa jeen dhaammatiniif waa takka illee boochi namaa boochi rahmata. Imimmaan gartee irraa gaafataman sun imimmaan santu isa adaaba jechuu miti. Ni gaafatama ati akkanaa siin jaani ati akkanaati ati riskii harka kee jira namni waati addunyaa irraa deemte ni du'a ummanni kana siin jaa akkana jettiin malee kan. Tanaaf jecha yoo nama dhaammate ta'e malee akkanumatti nama gartee ifiif booyuudhaaf jecha huma takkaleen isarratti hin jirtu. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi lafaa ka'ee jaartiin jaarsaan ansi wajjin jiraachuu hin danda'u na hiikii waan feetillee siifiin kenna jetteeni waan kanarra walii galan garuutu namarratti waan san fiddee kennitee fi inni fudhate intalti manguddoo wajjin manaa baate. Garuu eega baateen boodatti uummanni kun barnuuti maallaqa fudhachuu keetii agarre malee hiikamte si hiike waan siin juu hin dhageenye. Kanaaf jecha intalti tun sirkii gootee gurbaadhaan gaaboo fudhattee na hiike jennaan ani ni hiikuu jee. Hukmi shari'aatti maali? Hukmi shari'aatti deebisaan nabiin rabbii عليه الصلاة والسلام انت لا تكفات ما من تكيسيتين سيا إساول لبنان أتردين عليه حديق أتوجه النبي الله إيه قربان كوني نهيخي خجت تنتاتي أويرو مهاريسي خير نسان دي بفتافي هيجين إنين دي بسجت هاي كسات تاتو قربانان خذها وطلقها تطليقا جين فدوتي هي خجي إلال أما خمالنا ما خلنا يجو وانسان فدتني سي خجيتشون برباجي سادة جيتشو أكنمو وافدتي أفان جيتشو لبون هيكا جيتشو ميدي تناف جيتشا نمتيتشو خد إيغا وان شرطي الرولتا مالك فدتي خرامن قدوتين غافتي وان رد والتاني naanguunni namticha kana naa gaafadha akkana hiiku jettee gaafachuu yoo inni khasan diduu taate inni sun khaa'ina karaa hukmii shari'aa qaadiitiin fasqii fudhachuudha dandeessi hulaan isii bana. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi ka'ee nama tokko kafayyaa dhabee waa raaggatu akka zaarii akkuma san gartee si wariik jedhanii jira ammas nama tokko kan hoggaanii fi aadaa godhatee hoggaanii fi fayyaa dhabe warraa qalan namtichi kun horii kanarraa qalanii hoggaanii fi waan qalan san ijaan arkini fayyaa yoon nama akkasiisaniif maallaqa ergee waan san firraa qale akkami deebisaan yaa gaafataa takka hau gaafattu muslimni dhiiraa fi dhalattiis raaggachuun isarratti haraami. Raaggachuun haraami. Haa diqqaattu haa guddattu. Lamma manarraa faa gariin gabbayeetiin allaatti barartu arkee akkana bitaa kiyya kutte yookiin harraa geessa gurraacha yookiin urungu. Waan akkanaa fakkaata akkanaati. Akkuma san ammallee fayyaan dhabee yoon gartee hoolaa gurraacha kana qalee akkas godhe malee hin fayyu jechuun wanni kun yoo deemtee kanarratti ilmi namaa hundaa'ee yoo waan kana godhaniin fayyaa yaaduu taate shirkitti seene jechuudha. Namni tokko yoo namaaf gargaarsa waan akkanaa kana keessatti fayyaan dhabee na waanaa ergi je'ee ergiteef human qabu sirratti isa waan sanirra oolchee badii qaba. Garuu waan inni maallaqa kana
نا إرجسين جوف يوني في بيتي إرجتو تاته وان كانت تقافتمت رب ولا تعاونوا على الإثم همتر ولين غرغاري ناجئ همتر غرغار تفججو تناف جيتشا ونسر الجرو توبة غمر بديبته نما سنينيس الربودة وانا كنا خيستي غرغار سننغافتين واني اتجد تخون جني قبرو لا جني قبرون حرامي وان كان الراخر ربي خيتي ديبي وفياد أبدي ربي خي خردو شيطانا فركا فين كنني جت دامس دامون سر الدرقم غافل انت انتو اكيدتو نمني تكويوني في حالها من يف جارسان نهيخي سوى الجنجرات ينفدو جتين واني سيرجرو نجرا اكو مثلا الدنيا يورا براك اباته هو ولما قالتو هيكا واني قدمتيف ديبسان هيكا واني قدمتيف فرمات ركو جارسك اسين راكبو ركو اسين جارسان راكبدو في فرماتاف قدمي ammoo namni tokko hajiruu gaarii gammachuu qabu baxaraanummaadhaaf nahiiki jechuun kun xukmi shari'aatti dhoorka warra gartee shurufkaa jannataan garreessanirraa ammoo rakkoodhaaf barbaaduun waa takka illee hin qabdu ammoo ta horiidha suni kanuma horiitti kennee duraanuu odoonii fi gartee haala jaarsa fi kana qulqabdee gaqqabdee karaa cufaan odoon laalle waati kennite sun dogongorre kanuma isiiti feetus ni dhiifti feetus karaa barbaachisuun haqasii barbaaduu ni dandeessi wanni isii dhorkaa hin jiru gaafeen itti aantu akka jettu namni tokko tokko hagartee hoggaanii fi shayxaanaan mokkoramee waan tana wallah hin dalagu wama rabbiin jibbu haa ta'u khayriidhaas indalagu hakutana guddata ammoo waan san ittin deebi'u faaji'ee kaata deebi ammoo ni kakata hojiirra oolchu hakutana waan san ni dalaga duuba haala kana namni mokkorame akkan ta duraatii ilmi namaa tokko wanni beekuu qabu waan irraa argamu kanatti maqaa rabbiitiin kakachuun kiyya kakuu guddisuun kuni waan nifaaqa nama geessu akkuma san ammallee xiqqeenya iimaanan nama geessu akkuma san ammallee guddina haaliqa nama si uumetti waan iimaanni qalbii tee keessatti dhagayamu dhabutti nama geessa namniin ani itti kakadhu kuni haaliqa tokkicha dhabamarraan argamsiisee na uume fi dhagayu yooniifin waanin isaan kakadhe kana hin guutin waatu narra jira akkuma san ammallee haalli kuni jam'aata shayxaanaan na godha isaaf harka if kennu taati tanaafuu namni kun if keessi deebi'ee dhuguma saniin toobaa karaa haaliqaa deebi'ee waan haala kana gartee isatti fidu nama badaa saahibuun haa ta'u dhiirti dhiira haa ta'u dhalaa dhalaan haa ta'u hatta jaarsallee maan taane sababaa gartee namni wajjin jiruutiin illee haa ta'u hamma dandahutti waan kana furmaataaf haga dandahutti karaatti baqatu karaa malli khayritti dhufuu mala dhawachuun isarra jira akkuma san waan waswaasa kanarratti namni nama kaasu namni kuni sodaa rabbii tagartee fitti dhageenye fi dhagahu ammoo sodaan qabu tanaaf namni gartee tokko fuudharraa turuufis illee haalli kanaa nama ni dhufa dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u nama badaa saahibuurraa illee dhufa kuni wanni isarra jiru wal'aansii maali yeroo cufaahu hoggaa qalbii isaa keessa wanni kanaa dhufte wudu'atti jarjaru akkanumatti wudu malaal shayxaanirraa dafee wudu'achuutti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قدسو استغفار ذكري قدسو حالة خنرتي وان إسا غرغارو تك حججو تناف جتشا
ربي سها غرغارو حال خنر فقادو جنان غافل انتو هكا جتو وبلين تكا نمني تكو خياتي غرتي كما متافلة ميشاقا أمياتين متا خنا يرو غرتي طوري لغو تجرتو متافلة غاش ميشاتنا خيسي وان تفلة خنا رفيس الرام كل ليسيتو أما رفينسين غرتي ميشاتنا خيسة تافيخوني أكا يادسيتي طوري لغو قبدي يجو أما خيتين إيغان طهارت بودا مشوط خنان فلدا ميشا أمياتناني كهرباء خايه ريفينسي دوران أتشي خيس جروخوني متى خي خانين الردك أدي خانا خيس التافة بك خانا خيس التي ونين الرجيرون جراي تدراتي أبلين وان خانا خيقافتشو خيتيف قالتهم جناني ركين قدان قرتي دلاخي نهاركاك أبو جاهل الروابرتشو دلا ساتو دير الرهاتو أما نمي تكو فان warra gartee yeroo xurii leguu nama jirtu yeroo gartee odoo janaabtan dhiqanne mataan filatan qeessan ciratan warra juu jira kun cufti shayaaxinummarraa mataa filachuun rakkinaa miti qeessa cirachuunis rakkinaa miti rifeensi ati gartee gaafa filattu mushuxa keessatti hafe suni heeydiin bar gama gadii jirti malee karaan sitti dhuftuun xurii leguu karaa gadiiti ati rifeensi kee arma ol jira maaltu walitti hidhe تنافي نبي ربي عليه الصلاة والسلام قافتكو ورساني عائشة يامني خدت متنا في الجنين وقاخنا عائشة رضي الله عنها هيدين كبا جتين ما الجي من نبي ربي إن حيضتك ليست في يدك جنين هيدين تبر هرك خيس سنجرتو بكي سنجرتو قدي هرك خيط آهر بقوم مالنا ما قرسي سري رفينسي خي خوني طهر غافا غرتي فلتوس رفينسي خي طوري لغو رفينسا ولي تدنان قبطو رفينسي تشي خيجة تافخون لبلي نهافو رفينسي خي طهر مسلم تتي طهران إسي يا شفتر راتو خيتيف رب سرها جالتو وسواسني سرها فقاتو أكيد تقافل تأنتو نمني توكوغا صلاة إدتو هاتو تكايو إيغا صلاة فيت إيه الحمد لله الله أكبر خنا هوغا جنو لكو يسانغا قدامو قول يو دبر يو دبلي أكمي الحمد لله الله أكبر يو جني ولما قالتو تدراتي جتشي خندو غنغورا نمني قرتي صلاة بودتي ذكري قولوا ذكرين صلاة بودا تن دليل التجرو حقنا جاء جئت النبي ربي نبرسيسي سدي سبحان الله الحمد لله الله أكبر جري سدين كنو صدومي سدي دليلا رفججو وان شريان هنقس جاء نمان جت يرو صلاة خيستي هنقو مسنجان أمو يرو برا خيستي مليون تقول له جت دندي سجي تلميسا أكيد ما أتيت تكون الحمد لله الله أكبر إن جان تريد غنغورا صحيني سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جتو سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولك أبدي جتو جرس هدين كوني أدان سبحان الله جتو خنا الحمد لله الله أكبر أكسي قافل إتأنتو أكيتو نمني توكو خيئتين قاف توكو نما توكو دلغانك نمني خرودو نبرا هجتو جوال سا إلكتريكا تكاربا كايته هولار رتاو جرا إسا كانت هولار رتاو نجا ايدون بيا دفتي اللاتين إسافوتي ولمانو نفودن أكسب بكا هدانو غيسني أني مو نمتي چمبري دلو دفنا باسي إساني دربان
inni kun waan jawwaalli isaa ibiddarra jiru jecha jawwaalan fudhannee biraa kochiisanii jawwaala kanaan gurguree maalan isaana bira jira karaan itti erguuf hin agarree malli maalii yaa obboleessa kiyyata duraatii haqal mana maa yaadda'uu keetiif rabbi sirraa jaalatu talammee isaadhaa dhaamsi kan koo dhiiraa fi dhalaanis namni kun namni wajjin jirta wal gaafadha ganda wal gaafadha hoggaa wal bira kaayyattan tilifoona biyyaa yooni ta ajalli rabbiillee na dhufee takkaasi dhufa namaan itti si ergu laalsi galee harar baalee arsii walloo wallagga jimma ilibbaabur bakkuma fedhe haa ta'u nama saa baadiyyaa yoo akka biraa dhabdee ka magaalaa keessa jirullee fudhachuun isin irratti haa jiraatu akkanuma namni kuni wal saahibeetu wajjin jiraachuu dhabuu laalcha fokkata kuni tanaaf namni kuni jiruu hanga wajji jiraatan rabbuma beeka haala kana haga danda'anitti irraa fagaachuutu gaarii ammoo ta namtichaa namni kun cufti bakka itti dhalate qaba hamma dandeessutti yoo walloo ta'es jimma ilbaabur harar arsii ta'es karaa danda'amuun nama isa beeku saahiba isaatiin waan danda'amuun sossooha godhi waan danda'amuun sossooha godhi hanga amata tokko hanga baatii jaha waan dandeessuun sossooha godhi gaafa as qabdee ol qabdee dadhabdee immoo yoo niyyaan jiraattee biyya faan kan dhequunsi niyyaan ka jirtu taate ifuma bira dhiisi gaafa san sossooha goota ammoo if shakkitee gaa ajala rabbii yoo na fuudheen beekuu ka jettu taate bakka khayriidha akka jaarmee masjidaa akka kitaaba bitanii waqfii godhanii yoo nutti ergitellee sirraa goona rakkinaa miti san keessa oolchitee isaaf niyyattee waan san bakka khayriirra oolchita ammoo mataa kee keessatti wanni uumuu qabdu yoon gaafaan arketti waan kananiin kafala kaniin sadaqa dhisuun kiyya jiiti sammuute keessa kaaye gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi ka'ee odoo wudu'anne akkanumatti qaama dhiqate dhiqaatiinsi isaan hin ta'u maaliif wanni oduu dhagee namni tokko dura wudu'achuu qaba jechuudhaan dhage yaa obboleessaa ati gaafata namni tokko odoonii fi qaaman dhiqanne dura wudu'achuun sunnaa nabii keenyaati alayhi salaatu wassalaam wanni ati hojjatte akkanumatti yoonii fi gartee kaatee qaama dhiqattu taate sunnaa nabiiti balleessite malee janaabtaan sirraa kufte garuu wanni sirra jiru eega dhiqatteen boodatti wudu'achuun dirqama keeti ammoo yoo duraa wudu'attee qaama kee dhiqatte eega dhiqatte booda wuduun hin jiru wuduunii kee kanuma duraati hanga qaama dhiqattu san saala keetillee bakka feeteef qabadhu wudu'aa duru kute wudu'a boodaan dhiqatiinsaa dhufe dhiqatiinsi kuni qaama keetillee eenyu wudu'a keetillee si haaromse jechuudha tanaaf jecha akkitti wudu'a dhiiftee dhiqatte suni sunnaa nabii keenyaati dagatte jechuudha dhiqatiinsi ni ta'a gaafeen itti aantu akka jettu namni tokko tokko yeroo gartee salaatu keessaa hoo dhiirti shamizni isaa gabaaba kanateeraan isaa gabaaba taa'an duubaan ni mul'ata nama kana salaan isaa badee moo hin badne deebisaan namni hin beeyne hin jiru ooraan dhiiraa jilbaa fi handhuura jidduu tanaaf jecha ilmi muslimaa hamma dandahutti warri keessaa hoo kofoo uffatan shamiza dhedheeraa shurraaba dhedheeraa gurguddaa dhedheeraa kofoo keessa seenuu uffachuun dirqama tan lammeessaa ammallee yeroo sujuudu akka gaariitti waraansilleedhaan ifi jabeessuun dirqama haala kana beekaa gartee yoonii fi ka'ooraansaa inumaa gartee namni garii taa'aansaa gartee xarafaan mul'atu jira taa'aansaa duuba kan mul'atu jira wanni kuni waan salaata balleessu yoo kanarratti beekaa ka hojjetutti salaan isaa baaxili
يو أمو ولا لساتي وجين إفران فتشون خارجموته سلام نساء صحيح أمو هاجدين دودي خيسا ورخو فوق داخوني إفتوتو هاتشون إسرتي ديركاما أكو مسن نمني قرتي سلفي دوبات صلاة خاركوس اتديسون دوغونغورا كافر إتي أنتو أكجتو نمني تقيوني في إمامة دكابتي صلاة ركعة فري خسدي هاتو قرو خافيف سن إرام فتي ركعة كو خافيفي يوني في ولين سلامتي إيجا سلامتي بودا يادتي ركعة كتشا يوني في فتي مالتو يسرس جرا سجوني نجرا إيه نعم دوغونغورا ساتي في سجودات الرجل سجوني نيس أدون سلام من نجيجو وقا تحيات تائفي تبودان سلا سجود جيجو قافين اتأنتو أكجدو اه أركاني صلاة خيستي وني ركني جامو ميكا وني واجبا جامو ميكا وني أولاغا جامو صلاة خيستي وني وديسن سلاني نمر رابات التو يودي بيتي فوتي ملي بيخان ديفتو إرانفين ديفتو وني لا صلاة خيستي بيخان ديفتو إرانفين ديفتو سلاني خي باطلي يوان سندلي دي ملي واخد أفري صلاة خيستي واخد أفران كان ركني جاما ilmi namaa barachuun dirqama dhiiraa fi dhalatis takka takkatti. Kalammeessaadhaa waajiba. Waajibni salaata keessa saddeeti. Waajiba saddeetii kana yoo beekaa dhiifte salaanni kee badi akkuma rukniiti. Yoo ammoo irraan fidhan sirraa arkame salaanni kee maaltu si qoyba takkaahuu guuta sujuuda saawii jechuudha. Sujuudu saawiin waajiba keessa bakka dhaabbataa ammoo ruknii keessatti deebitee fuudhuu dirqama sujuudu saawiin أركان خيستي سجود هنجرو هذا وبالله التوفيق هم قرتي قاعدي بساكناتي ولتي ديبنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلون نجيفتوتا چقسوتا ديبسا غافلي فتوادا تخرادن دي ورتو سنكي إيمانات إرجتن غافلين تنتيسن ديبسا نسيدا أكارما قديتي غافين درا أكجتو نميتو قدالا ساته ديرا ساته قينس في خميلهاتو غاركهاتو الكيدايو في الراء مرن الكيفيتين تو خنم براتين تو ركوم مال تجرى حرام جيجو لغيني دي بسان نبي ربك عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة وعشان وملكيت إيمائنا علمنا ما إبسو الراهي وعشان ننسن التودجون هججون ديرك أما أكتهنو إبسي وعشان ننسن كيسا تكك إنسا جرجو تكا سبعي في الرهادو رفين سجلا ولما قلتو كينسا جرجو خيستي الكين في الرامرون حرام ججون دليلي دوكو تنجرو نموني كانوا متقرتي بيكم ساملتي وان تكا حرام قدام تكا هو وان حرام حلال قدام تكا يوان حلال حرام قدام ربي ساني حسوداتني ربي نكجي إرقما ساتين عليه الصلاة والسلام ولا تقفوا ما ليس لك به علم وان بكم سسين كمنين كركرنجين تنافوك إن سفيج رجل تكا اللي ربكون نجرو
gaafin itti aantu akka jettu namni tokko bakka barnootaatti takkaahuu mana barsiisaatti takkaahuu garee keessattis haa ta'u dhiiraa fi dhalaan taraa wal dabranii qaraasisuun barsiisuun halaali moo haraami. Yaa obbolowwan waa hunda dura namni wanni beekuu qabu. Namni arraan tana karaa gareetii waa himuu waa qaraasisu ta duraa biyya taa'uu isaanii mala. Ta lammeessaadhaa ijumaanuu waliin arkan bakka jiran. Ta sadeessaadhaa yoo madarasaa tokkollee odoo ta'e nama cufa wanni heeraa fi seeraatu isa bobbaasa. Nama pireediisaa hissaasaa ol kennee darsee kenna. Waan kana keessatti waa takka illee rakkoon hin jirtu. Idduu gartee jara lamaanitti karaa kophuutiin bakkitti wal arkanii sababaa bakki barnootaa garees ta'u isaan waliif fiduu jiraatte maqoo waliin bahanii haasawoonni biraayuu idduutti argamu ta'e qofa badiin. Garuu waan namni cuftinuu karaa isaatii waan rabbiin beekumsa isa aflaasise darsee kennuun huma takka illee rakkoon hin jiru. Gaafin itti aantu akka jettu. Namni tokko ka sunnaa adaanan dura salaatuu takkaahuu adaana booda sunnaa salaatu kana yeroo takka irratti haalli isa gargaaree zalaalam ta'uu hin danda'u. Yeroo takka irratti murachuu dhabuun ballee isaanii qaba. Takkaayyuu sunnuma sanuu gaaf garii wadhiise. Deebisaan ta duraati sunnaan salaataa wajjin deemu ha adaana duraa tokkolleen hin jiru. Wannummaan sun maaliif adaanni maaliif godhame? Al-i'laamu bidukhuuli l-waqti. Salaanni seena jechuudha. Yoo mu'adhinni faan gartee bakka biraatti adaananii ka adaanni gartee bakka jirtutti adaanni hin jiraanne taate adaanni salaanni gaheeti salaatuun kee homaan qabu. Adaana boodallee salaatuun garuu adaanaan duratti salaanni sunnaa hin jiru. Tanaaf jecha wanni beekuu qaba namni cuftuun dhiiraa dhalatti sunna wanni jedhan maali? Sunna wanni jedhan maa yuthaabu alaa fiicilihi walaa yucaaqabu alaa tarkii. Sunna jechuun waan dalayduu ajiri hirkattu ta yoo dhiifte ittiin qixaaxamne jechuudha. Tanaafu keessaa warreen gartee mana namaa hojjetan dhiiraa fi dhalattiis wanni keessaa shamarran wanni adaanaa walitti isin hidhan jiru. Yeroo arkattanii azaan dhageessanitti teessanii iqaamaa isin eegina salaata keessanitti fufa. Gariin namaa adaana dhageeti iqaamaa hin goonee jetteeti si jaajarra teessi. Dogongora kun maaltu siifee masgida walitti hidhe? Gaafin itti aan tokko jettu. Namni tokko sujuuda lamaan jidduutti du'aa'i rabbi ighfirlii warhamnii wahdinii warzuqnii wajburni akkanatti taqaraan sana yoon guutu qara'uu baadhee jecha garii irraa dhiise badiin kiyya maaltu narra jira. Deebisaan ta duraatii wani namni beekuu qabu. Wanni sujuuda lamaanii jidduutti qara'amu tun waajiba. Waajiba jechuun waan yoo beekaa dhiifte salaanni badu. Yoo irraan feen dhiifte sujuuda sawii sirra jira. Du'aayin rabbi ighfirlii jettu tuni cufasii xarafarraa kaasa hamma dhumaatti qara'aa jechuun hin jiru. Odoo rabbi ighfirlii inumaa riwaayee akkana jettu jira. Kanuma deddeebita. Rabbi ighfirlii takkaahuu lama takkaahuu sadii. Rakkoon takka illee hin jiru. Du'aayii cufa qaraatee fixuun dirqamaa miti. Gaafin itti aantu akka jettu. Namni tokko warri isaanii warra muudaa
warra ziyaaraa abaadir yookiin sheekh Hussein yookiin awtiisu yookiin awbariisu kanuma fedhee waa ta'u bakka kanaa ziyaaraa deeman waan achiin dhaynunuu ergin tala isaaniitii yoo jedhaniin takkaa ilma isaaniitiin waan sayyoon jalaa didee du'aa'ii sirra goone naan je'an du'aa'iin isaanii sun naqee balamti ani gargaaruun didee. Deebisaan yaa gaafataa takkaahuu gaafattu. Rabbiin qul atiicu Allaha wa atiicu Rasuula humanuun jedhe. Waan ahkaama shari'aa keessatti waan rabbiin dirqama namarra godhe keessatti kan qaalii isaa godhan rabbumaa fi rasuula. Warra gartee muudaa gargaaruun shirki irratti namaa gargaaru jeynuumsu ammoo isaan dura dhaabbattee wanni isin barbaadan takka bakka isin dhayxantuun shirki nama geessitee haraami ani isin gargaaru jechuun jecha rabbiin sirraa jaalatu jecha rabbiin ajrii sitti katabu maaliif rabbiin walaa ta'aawanuu ala al-ithmi wal-udwaan jedhe badii irratti waliin gargaarinaa jedhe. Tanaaf jecha akkuma san rabbiin akkiju qur'aana keessatti وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. هذا في أبانك شركي دلقورتي وربين جبو دلقورتي أكما سوان كفي سجيسو كجت سيغو سنجان فلا تطيعهما قرسا دبي سانين لقهين هم بيوجي ديديجو أكسي جلادي دونك وربين أجري تسي ختبو دعائي نرقود أن دعائي ساني نميل أجدتي تعارب بيتي في دعائي ورهاد أباخيتي والجنان كبين ودو ربين سكي بليه تنرتي ميل أمتهلي والربين قويا درجة شهيدة سيف كتبو لكل لي في الداموتين قافين اتعانتو أكجدتو نمني تكو يروبي يدكو تكاو بكما جرتي بيرن أنا إسا يوني في هركفوري أكم أكا جارتي أديرا جارتي إيسوما جارتي أبليسا جارتي إيسوما أكرمتي دي بسان ولما قلتو جرخن شفتينو حرامي جارتي أديراتي وجي منقوبهون وجي نياتشون وجي لغون ولما قلتو ولله كتشون أكا نمني آدا قلتي آدا بدو جارتي إيسوما خياتي جارتي أبليس خياتي أكو مثلا أبليتين جارسالين جارسا لا أبليتين جارسالين أجنبي تنافوانا كان الرحن قد انديسني فقادا قافين إتأنتو أكيدتو نمتوكو خسالات خيست أمانينا أنك أبني وجين صلاة أكمي دي بسان صلاة خيست جرجرون والنبتي صلاة خيستي جرجرو والدبتي نمت كلال يو خفاتحان قراني جرجرسي فاتحان قراني ركوع في سجود الدنبافني اعتدالا في ركوع الدنبافني يوته نمخنا في الراججيرو نمخنا في الراججيرو يو خانيس خان دوغونغورا أركخون أمة صلاتيسو أمو namni garii kanama duubaan salaatu salaatan xumaanina godha je'eeti imaamarraa booda'ana hundo gongora salaata ogga salaattu فإذا كبر الإمام فكبر إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا جلدي مجيتشو وقا إنها الله أكبر هنا كيفة دفجي وقا إني جلبك أباتس دفي قرنو سبحان ربي العظيم تكو مجي سارو سورة الفاتحة إيجا إمام سين صلاة خنبيت بودتي دفي كرا إجتشو تنافو نمي قري إفي هركفتيتي نما إسا صلاة جسو أمني خوني جرجرجا صلاة وقا خباخيتي خيفيتي صلاة وقا نما دوبا صلاة دد في جلدين أمو يو نمني خوني وانغرتي أركاناتي في سورة الفاتحة في وهند بليسو خبليسو تاتي أتشباتي صلاة بيتي أمتا والمرياتي أكنا من سر جيرمو يالي قول
Gaafin itti aantu akka jettu namni asiira gartee nyaatara dhugan kana dhuguun akkami. Yaa obboleessa rabbiin akka jiru lima taquluuna maa laa tafaaluun. Waan yoo isinitti himanis hojiirran oolchine maaliif gaafattan jaa rabbiin. Amata meeqa namni kuni bibsii fi mirindaa fi humliyyaatii fi hooma adda addaa kana gaafata. Ta duraati waan kana dhugaa jechuun dirqamni hin jiru. Nyaatarra dhiyeeffadhaa jechuun hin jiru. Ani mataa kiyyaaf fabrikaa kana dhaqee waan hamtuu isa keessa godhan takkaan agarre. Ifiifillee ittiin fayyadamu oduu haraam hin ta'in waan isa keessatti dalagamu waan irraa beekuu qabu. Qaraara ulamaa'iin biyya gartee Suudii tana keessatti muftii irraa eegalee baasanii waan akkanaatti hin dhihaatina haja'an qaraara tokkos hin dhageenyan. Warri isinii haraami yoo jiraate isaanumarraa baradha. Anii fi hin agarre waan kan keessatti. Gaafiin itti aantu akka jettu. Suuraan itti fayyadamnu tuni takkaawuu waan irra kaayyatan akkami. Deebisaan waan suuraarraa haasawutti fatwaa keessatti yeroo nun gargaartu. Walumaa galattu suuraan itti haajamtu baasabooraan iqaabaadhaan saartifikeetaan waldhaansaan waa hundinuu takkallee dhorkaan hin jirtu ulamaa'iin keessaa baasan. Ammoo albuuma faa keessa guurrattee waan ijoollummaa gaafa aruuzaa maarree yaadachuu jettee kana olin kaayyatin. Waan haajaan itti si geessitu yoo jette huban qabu. Tanammoo bakka waan gubbaarra kaayyachuutis firrumaa dhiisi. Gaafiin itti aantu akka jettu diraamaan ja'an kuni akkami. Diraamaan ja'an kuni akkami halaali moo haraami. Ta duraati diraamaan arabni masraxiyyaata ja'an. Achi keessatti kijiba meeqaatu jira waa meeqaatu jira. Kana wannummaan nama gaafachiisulleen hin jiru faayidaan keessatti jirtulleen hin jirtu. Tanaaf jecha waan akkanarraa fagaadha. Gaafiin itti aantu akka jettu. Intala takka isii ijoollummaatti yoonii fi warri isaanii kenne eega guddattee yoonii fi didde akkami. Deebisaan xukumii shari'aa keessatti intala takka odoon ballaqne ka isiin gaafanne kennuun halaali. Abii Bakri Siddiiq rabbi sarra haa jaalatu intala isaa Aishaa haadha teenya radiyallahu anhaa isii diqqoo kenne amajjahaa fi wahi odoo torballee gahin ni haa godhe nabiin ama 9 fuudhe ama 15 gaditti isin gaafatan ammoo eega guddatte murtiin tasiiti isiidhaatu filata jechuudha. Murtiin tasiiti. Yommuu ijoollummaan akkasi kennanii intalti tun guddattee if bartee gurbaa kana hin fedhu hajjettu taatis mirga qabdii firraa hiikuu dandeesse. Gaafii itti aantu akka jettu. Intalti takka akka aadaa baadiyyaatti gurbaan qaadhimaa dhufee ka'ee wajji galii yoo jeen takkaahuu isiin ni dhawa dhalaa kana waggaa harkan duratti warra baadiyyaa qaadhimatii jeen. Kayoo inni wajjii galee jennaan didde isiin yoo gartee na fudhachuu feete manguddoo erga dhuute warra keessan irraa na fudhadhuu jetteen. Akkasiiree hayna kakatteef yoggaa isaan dhufa wajjin deema. Nama waggaa isaanitti nama ergate deemu didde. Deemu didde. Deebisaan ta duraati intalti takka akka xukumii shari'aatti yooni kaasaa qabaatte. Gurbaanis akkuma heeraa namni godhatee kabajaan siitti eegamtutti wanni aalarraa dirqamaan geeffatus warra isaatii hin jirtu. Akkuma ganama wal tahanitti warra isaa eeganii haa godhatee daddafee mana isa geeffachuun isarratti dirqama. Ammoo intala takka isin yoo guyyaa san ka wajji deemtee kan kaan qabaannee qaadhimaa taate wajji deemuu diduudhaaf ajrii huu qabdi. Maaliif namtichi kun odoo wajji deemtee hamtuutti dalaganii kan qabdu.
ammoo kahuusiitiif nin dhufa jettee kakattee guutuu dhabuudhaaf wanni isii irratti jiru kaffaaraadha. Nam kudhan nyaachiftee obaasu nam kudhan nyaachisoo hiraata yoo hillaaqana. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko hamana keessa salaatu mana ollaa qabrii takkaahu masgida qabrii biraa salaatu xukumiin isaa akkami? Xukumiin nama masgida qabrii keessa salaatu yoo masgidaa fi qabrii jidduun dalleyni jiraate dalleyni dhagaadhaa mooraatti godhanii human qabu karaa qiblaatti laal yoo manni immoo qabrii irraa alatti karaa qiblaatti cha'anee qabriin karaa duubaa taate huma takka illee hin qabu. Ammoo yoo qabrii fi manneen walitti banaa taate qabriin karaa qiblaatti ka jiraatu taate karaa bakka sanis salaatuun dhoorkaa masgida sanillee jijjiiru. Gaafin itti aantu akka jettu ummanni Daa'ish ja'an kuni akka Maaril Bagdaadii ka ja'an kuni hukumii isaanii akkami? Talammii isaatii angaafileen dhuftu keessaa taraa duraatiif namni waan akkanarraa jara kanarraa nama gaafachuun taraa duraati. Wannummaan jara kana si gaafachiisu maali? Arkaana iimaanaa islaamaa ihsaanaa keessa hin jiru. Lammeessaa ummanni kun jihaad islaamiitti wanni beekamee ifa gale hin jiru. Tanaafuu jarri kun takfiiraa ta'uu mala warra gartee khawaarijaa ta'uu mala tokkollee itti seennee nuti murtiitti hin kenninu hamma dandeessutti oduu isaaniillee jala deemuu fi nama waan kana saahiburraa illee fagaadhu. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko ka'ee hajjii yoo godhe hajjii booda salaataa fi soommana yoo dhiisee tawbate akkami? Deebisaan khasaaraa olii namni tokko hajjii godhee dilii achiin duba dabarte cufaahu rabbiin qulqulli isa qulqulleessee as garagalee ibaadaa isaa balleessuun maaliif salaata shanan dhiisuun kufri khasaaraa oliiti. Walii gallee khasaaraa oliiti. Ammoo achi boodaan tawbatee shahaadaa qabatee yoo salaata dhiisu sana dhiisuun halaali jechuutti kayaadu taate yoo dogongoraan ka dhiisu ta'e malee shahaadaa qabatee tawbaa isaatti deebi'uudha qaba. Tanaaf jecha immoo karaa irraan fiidhaa fi akkanaan danta dhabaan yoo lallaaffisu ta'e kuni munaafiqaati wanni isarra jiru tawbaa qulqulli. Gaafin itti aantu akka jettu dhiini gartee ilkee haa ta'u qaamarraa haa ta'u yoo nama tuqe akkami? Dhiini fi waa takka illee hin qabu salaati. Salaata keessatti dhiini hin balleessu. Daliilli nabiin keenya illee jihaada keessatti dhawame takka. Lammii isaallee amiirul mu'miniin Umar ibn Khattaab salaata keessatti namni isaa waraane. Garuutu duuba waraana kana keessatti salaata gartee odoo rakaa tokko salaatuu waraanamee salaata isaanillee guuttate haa ta'u dhiini suni haa waraaname san irraa bahe salaatan balleessine. Akkuma san horiin nyaatanoo dhiini isaanii horiin nyaatanillee dhiini isaanii waan takka illee hin qabu. Garuu dhiini guddaan hoggaa gurra'an hoggaa halaalchan nama faca guddaan suni najisa. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko maniyyi yoo isa tuqe takka madiyyiin akkami? Maniyyiin ilmoon namaarraa uumamtu kajaarsaa jaartii jidduu bahu xaahara. Huccuu si tuquus yoo fokkinumaaf qaama keetirraa huccuurraa firraa dhiite malee najisaa minni. Garuu madiyyiin bishaan qallaan jaalalarraa haasawa gartee jaarsaa jaartii jidduu haa ta'u waan akka malee ijaan eeguun haa ta'u takkaawu kanumatti gartee fedhinnan namatti kaate qallaan harkifatu san namarraa bahu huccuu yoo si tuqees fitti facaasi bishaan takkaawu dhiqii qaama keetillee akkuma san dhiqi ammoo akka janaabtaa qaama dhiqachuun sirratti jiru. Gaafin itti aantu akka jettu jaarsaa jaartiin tokko takkaahuu nami lama wal heerumee sharxii waliif yoo seenan sharxiin isaanii
أني سرت دلا مكان دو فوق جيتشو ساتي بر إسينيس أني اللين سرت إيرا وجين هندوبر يولين جان حكم تنكم تدراتي جاهل ما أولي نمني توكو جارتي ساتين زلالم سرت فوق جي إخخاتشون جريمة لدا مجرم ما دل شريعة إسلام ما ميد إنسا قوقم مالي معرف نمتيشو خون كي انت لا تناهو قفو ديمو خجيبا سا وجينا سوي سرتي سنفو جي إسفولي سينون وان برو يسدو فوجراتو قبان قبو انتلتو مشينا فاتاتي دركما ilmoo barbaaduun intalti tun tajaarsi guyyuutti dabalamuun feenee jira dhalaan kunii fi dhiirti akka tokkoo miti dhiirti gariin ta guyyatti dhalaa ogu sadii afurti haajamtuu jira dhalaan gariin qabbanooyitu takkasitti itti dabalamuun feenee jira akkuma san dhalaan garii ta guyyuu feetuu jira dhiirti tan feenee jira namni tokko waan isa mudachuu jiraatu waan hin beekneef walii kakachuun keessaahuu dhiirti ani sirratti fuudhuuni ji'ee kakachuun isa baaxila kakachuudhaaf wanni isarra jiru kaffaaraa qofa ammoo isin anilleen jettee kakachuun gowwummaa ta duraati isin jaartii namaati jaartiin namaa dhiiraa wajjii wanni haasa'u fide maali ani sirraan nama laalu maal gooti zina gooti jechuma kana waliin jechuun situ gowwummaa isirraayi waani gartee jaarsaa wajji jirtuun dhiira biraa maal wanni dubbiftuuf kanuma keessa maaltu isaan galcheewu tanaaf jecha isinleen gurbaa kana waan isin dhufuun beeytu anzalaalamiin si wajji jiraadha si malee hin heerumu jechuun siitis jaahilummaa boru namtichuun sakraadhata arra gaarii isii fuudhaaf boru ka isii miidhuta boru ka garteen dalayne ka waan dalayde naggalchi ji'uta takka haala isaa dadhabatti rakkoon isii muddina hiiki jechuudhaaf waan isaan dura jiru waan hin beekneef jecha walii kakachuun baaxilii gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo anaashiida dhaggeeffate akkami obboleeyyan islaamaa anaashinni gaafii hin qabu anaashinni islaamaa walaloo baasuun humaan qabu fakkeedhaaf Hassaan ibnu Thaabit faan bakka bu'aan nabii keenyaa ka aduwwii irraa deebisu anaashiidaan isa waliigallee ammoo warri gartee anaashiida kana gartee fardeeffatanii sadarkaa qur'aanaatti ol fuudhanii qur'aana arra namni dhiisee jira makiinaa keessatti anaashiida irra kaayi taa'u anaashiida jawwaala isaa keessatti illee wanni irra kaayitu kana arra anaashiinni bakka qur'aanaa bu'ee jira ilmi namaa anaashiidaan sammuu isaa tortorse qur'aana irraanfate tanaaf wanni kun hin barbaachisu anaashiida waggaa dhaggeeffattee yeroo barbaachisaa ta'e qofa haga amma namni kun waan wasanaa dabree bakka silaa qaala Allahu ta'aalaa qaala rasuulullaahi juu bar abalu kas ji'ee agarte daliilaaf walaloo keessaa fidataa bar tuniis khasaaraa guddoo gaafin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka oduu yoo dabarsitee gartee hijaaba godhattee akkuma san yoo da'awaa dhaabbatte maaltu irra jira ta duraati irra hedduun namaa dhalaan kun sagalee ol fudhatuun oowra dhalaan waa gaafachuun oowra dhalaan gartee waa himuun waa dubbachuun dhoorka warra sadarkaa kana yaaduu jira turi jaahilummaa qoliiti ربي هقاني في كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف جو تأمرون خنا خيس فاعل لإين يجرمي إين يخجروا ديرا في لا تأمرون جرلة تشوتو دعوا قلو وتنهون خيستي إين يجر ديرا في لا ادعو إلى سبيل ربك ربنا وجو إين يبا ديرا بانا لكي نمو بكم سقب دلان ديرا دعوا قلو دنديس دلا كسي دعوا قلو دنديس أكما ديراتي واجب الرجل وان بيتوتي تناف جيتشا أكما سر ربين أدوني في سقالين دلا أوراته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ألال أكم جتهاتي عائشة رضي الله عنها ودوم من خيس جروتي واني انتلتي توني
إرجما ربي تنجت خانين إن دجهن رب سمع من فوق 7 سماوات جت سميت ربكم برا دجي جت وانا جاء الله أكبر الله أكبر ما يدبت لا لا وانين أن تمنى خيس جرون دجهني ربي سميت ربكم برا دجي جت كلين حديث دليل لسامال ربي أرشي بجرا جتشو دوبا تناف جتشا قاف آية خنبوت إنو انت لا تكافي قولا سيها أس ننقافتني نبي ربي جنين ربي اللي انت نقول فرقتي وانقافته يتي انجني ربي دوبا تناف جتشا ألان دعوات أبتشون أكو مثلا وان مسلمة فيدو دبرسو ركون انجرو واني اسين ديرا وجين خلواباتي ان أرقمينين واني اسين سقلي اسي خيستي خراوى ربي ننفين همتون نما يامت تنقلينين ولو ما قلتو والروان لقيه اتفيدمو خوان لقي فتي بكانجهو ربين نهاجرو هم قرتي دي بسا قافلي أكناتي ولتي ديبنو السلام عليكم ورحمة الله